afurri gooftaa waan laphee korra kaa'ee Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 1 kaasee dafee na deemaa sinin tursu. Amma daqiiqa naa kennamte keessatti garuu egaa kennaan tajaajila koo utuma lallabuu raajina gochuu danda'a. Kan raajaa kanaafi harka caala garuu kan dogoggoraaf mudaan qabne isa kanadha. Kan itti dabaluun danda'a irraa ittisuun danda'a nama waan ta'eef kuni garuu guutuudha. Ameen. Kanaaf sagalee Waaqayyoo yeroo yartuu ishee wajjin dhaggeeffannee in kadhannaa wal harkaa fuunee raajota ciccimaatas keessa jira namoota iji isaanii baname gurri isaanii baname kan Waaqayyoo jecha afaan isaanii lafa hin buufne. Egaa gaafa waltajjii qabannu namni sadii akka waldaa keessa jiru nan beeka. Tokko nama naa ol tajaajiluu danda'u. Lama nama qixa koo tajaajilu. Sadii nama makoon tajaajilu. Kanaaf kana beekeen jechuudha kanan tajaajilu. As keessa namni hin caalu yoo jiraate dhuguma isinitti yoo cubbuu kootiin dadhabbii kootiin sin caale malee wanti inni sin caalu hin jiru. Afurri Waaqayyo inni caalu garuu galgala kana sin tajaajila. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf nan dubbisa Yohaannis 17 lakkoofsa 1 jecha gooftaa Yesuus bartoota isaatti dubbate akkas jedha. Dubbii kana erga dubbatee booddee Yesuus gara Waaqaatti ol ilaalee yaa Abbaa yerichi ga'eera. Ilmi kee ulfina akkasii kennuuf ilma kee gara ulfinaatti ol fudhadhu. Akkuma ati foon qabeessa hundumaa irratti aaboo isaa kennite inni immoo warra ati isaaf kennite hundumaaf jireenya bara baraa haa kennuuf. Si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosin isaatti ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati. Ani lafarratti ulfina sii kenneera. Hojii akka ani hojjedhuuf ati anaalaattis raawwadheera. Ammas yaa Abbaa jedhe ulfina isa utuu biyyi lafaa hin uumamin ani si biratti qaba tureen ofii kee biratti ulfina naa kenne. Biyya lafaa keessaa warra anaalaatteetti maqaa kee beeksiseera. Isaan kan kee turan ati immoo anaaf isaan laatte. Isaanis dubbii kee eeganiiru. Ammas wanta ati anatti kennite anaaf kennite hundinuu si biraa ta'uu isaa hubataniiru. Dubbii ati anaaf kennite hundumaa ani immoo isaaniif kenneera. Isaanis fudhatanii ani si biraa akkan dhufe dhuguma hubatan. Akka ati ana ergite amanan. Ani isaaniif hin kadhadhu biyya lafaatiif hin kadhadhu. Warra ati anaa kenniteef malee isaanoo kan keeti kan koondumtuu kan keeti kan kees kan kooti ulfinni koo isaaniin hin mul'ata. Ameen. Mee galateeffadha isuma kana iyyuu jechuu isaati. Mata duree sagalee raajii sinii kenna. Of qabattee ofirratti raacha. Akkas jedhe ulfinni Waaqayyoo naan mul'ata jedha. Mata duree ulfinni Waaqayyoo siin mul'ata. Jedhu irratti gabaabsee sinii lallaba. Kutaa kana keessatti gooftaan Yesuus ergama abbaan isaa itti kenne. Yeroo raawwatee xumuree gara abbaa isaa dhaquudhaaf jiru kadhannaa kadhate. Foon uffatee Maariyaam durbarraa dhalatee kan nu gidduu buleef fedha mataa isaa raawwachuuf odoo hin taane fedha abbaa isaa raawwachuuf isa malee barbaadee fayyisuudhaaf cubburraa qulleessuudhaaf hojii seexanaa diiguudhaaf waaqarra gadi dhufe. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namarraa ulfina barbaacha gara dachee kanaan dhufu ulfinni bir'ate. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Phaawulos warra Filiippiisitti yeroo dubbatu Filiippiis boqonnaa 2 lakkoofsa 5 kaastanii olaaltan ulfina Waaqayyoo wajjin wal isa qixxeessu sana dhiisee darajee barbaacha sin barbaacha gara dachee kanaa dhufe Yesuus. Ameen. Hangoo isaa achumatti dhiisee inni achuma taa'ee dhala namaatiif dhiifama gochuu ni danda'a ture. Rakkoo keenya hubachuudhaaf madaa keenya hubachuudhaaf waan chaaleenji nu godhe kana hubachuudhaaf nu tajaajiluudhaaf miila keenya dhiquudhaaf gadi nuu du'e. Yesuus ergama abbaa isaa fudhate kaleessa seerri kenname dhala namaa qulleessuu hin dandeenye. Nama cimsee dhaabuu hin dandeenye. Hoolaan qalame goromsi qalame sangaan qalame
wanti qabu raawwatame namaa fi waaqa walitti araarsee sadumaaf xumuruu hin dandeenye. Ibroota boqonnaa tokko godhatanii ilaaltan bara sadumaa kanatti waaqayyo karaa ilma isaa nutti dubbate kaleessa raajotaa nutti dubbate barri dhumaa ganaa dhufa miti erga Yesuus dhufee kaasee bara dhumaa keessa barri dhumaa yoomii jedhama erga Yesuus dhufee kaasee bara dhumaa kana karaa ilma isaa nutti lallabame. Ilmi isaa kun ulfina barbaachuu hin taane ulfina abbaa isaa kennuudhaaf dachee kanarra dhufe. Rooma boqonnaa sadoorratti ilaaltan dhala namaatti kan irrate hunduu yakkaliiru ulfinni waaqatti irrateera sinni dhaggeeffadhaa. Namni amma baay'een barata digirii 3 maarkeetingiin hin hojjeta kallattii fiiziksii lakkuma darajjee hin hojjeta karaa barnootaan hin hojjeta wangeelaan hin hojjeta waan garagaraadhaan hin hojjeta. Namni irra rakkoo buddeen hin qabu na dhaggeeffadhaa. Wati ishii wal darba malee biddeenoo tokkuma dhageessanii hundu biddeenuma nyaatee mul'atinnoo ishuma irratti namni tusantu gargari malee. Yesuus Kiristoos ulfina abbaa isaa sana mul'isuudhaaf ulfina isaa achumatti gatee dhufe. Eelaa bahatiifa ani taa'ee Yesuus keessatti yeroo inni mul'isuun argine lakkiin osaa jechaa ture ulfina abbaa isaa mul'isaa ture kana kan hojjechuu danda'u nama miti waaqa akka isaan jedhan barbaadaa ture. Ulfina isaa dhiise ulfina abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu dhiise dhufee nama ta'e. Hiikabdaalikoo waaqayyo nama ta'uu hin danda'a namni garuu waaqa ta'uu hin danda'u. Biyya lafaa wajjin kana gollolla እግዚአብሔር ሰው መሆን ይችላል ግን namni waaqa ta'uu hin danda'u. Gooftaa Yesuus Kiristoos qaaluu sigaa honeedha. Yohaannis keessatti sagalicha nama foonii ta'e kun hundumtuu nuyi akka ulfaannuuf akka nu mirga abbaa dhagnee teenyuuf waaqayyo dhufee nu barbaacha dhufe. Galgala kana hin beeku sagalee raajii tokko sitti dubbadha. Waaqayyo nama ta'e irratti ulfina isaa dhangalaasa. Erga firaasi ulfinni waaqayyo irra dhufe ameen. Naajaa'iban gooftaa Yesuus egeedega ulfinaatiin alaatte uffee biyya lafaa keessatti ulfinaan alaatte ani siifeesseera. Ulfina sibiratti qabu sana ammas mucaateen kun gara kee dhufuudhaaf warra tenaa kennite mana kenneefira hin jennu warra tinaa kennite suufii biteefira hin jennu warra tinaa kennite Ameerikaa geessiseera na fudhadhu hin jennu warra tinaa kennite dubbii tinaa kennite isaanii laaddeera. Ilaila suuta siigala warra tinaa laaddee doolaarii laaddeera alaalen warra tinaa laaddee dubbii kee laaddeera warra dubbii kee fudhatan ganaa barsi galadha ani gara kennuba isaanin ulfina kee mul'isiidhe. Uffay ila warri dubbii kee fudhatan bara kana booda safaratti alatti keessatti waaqayyo ulfina isaa sirra kaa'ame. Nama hundaa yakkee ulfinni birrate yakkamaa ulfinni waaqarra hin jiru. Nama waaqayyoon kabaju nama dubbii isaa kabaju waaqayyoon kabaju. Bara Eeliin ijoollee isaa qabuu dadhabe keessa waaqayyo kee si jakkanan ta'u yaa Eelii akka dhala duraa kana boonan ta'u. Yennaa warra ulfina naa kennan ulfina kenna warra na salphisan na salphisaa harka kee ol kaasa. Barri kuni bara saqaan kuffisee saqaan kaasuudha. Yeroo dhaloonni quban ulfinaan lafaa ta'e. Mee harka kee ol kaasa ulfinaan kaa jedhame. Tana biratti raadi ulfinaan kaa jedhama. Waaqayyo bara laalin beekos keessa ayyaana si qabatu sirra kaa Yesuus. Warra tinaalaatte isaanis akkana ergite hin amanan. Kaan irratti ka'ee Yesuus hin fannise. Kaan hin qeebbee kaan itti tufe isaan garuu dhuguma malliktanyaadha Yesuus ergamee nuu dhufeera nu fayyisuudhaaf ulfina abbaarratti argineerra kanaaf inni dhuguma fayyisaadha itti amanneerra warra jedhan warra itti amantu jira. Baran wanti dirree waaqayyoo keessa si galchu jiru ulfina mana isaatti si hambisu sirra kaa'a Yesuus. Meelaan amantu nutti irratti bara kana ulfina waaqayyootu iddoo gadhiisaa. Ani naajaa Museetu sira babu boqonnaa 33 ilaaltan ol geessi laan jetta kophaa koo manaan bawwe na wajjin hin taatu taanaan hin deemu. Akkuma jette nan godhaa dee waaqayyo Museedha
ሙሴን ከነቶ ተቆ ከነተ ቡደና ከንንጀ ይሄና ቁልፍነ ከና አርግሲሲ ኡፋይ ወሩልፍኒ ተለቦተና ቁልፍኒ ሱቂን ጅሩ ሸራተራ ወይን ጅሩ አርከከንቃስ መርካቶን አነርገት ቁልፍነ ኢላ ቁልፍኒ መነሳ ከሰ ጅራ ወራ መነሳ ዱፈዋ አይ ቁልፍነ ደቻረተ አንገላስ አኒም በቀሰ ገለደሉለጋ ዲኖ ተሳሊ ቢረት ነሞታ ከበደሙ ጀልቀመንቱ ጅራ ጅራ ኢየሱስ بلا إله إلا فلان برجوار فلاسينا بواقش دريول فلاسينا بواقش دري غلطا سينا بواقش دري باسينا بواقش اركتنا إلى الله تغنى تدوانا ክብራችን ሞገሳችን ኢየሱስ ብቻ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዲግሪ ከኛ ምድል ፍንድ ከኛ ማነ ከኛ ምድል ፍንድ ከኛ ቡደኛ ነው ምድል ፍንድ ከኛ ሆቴል ወለ ሁሉ ምድል ፍንድ ከኛ ሁሉ ፍንድ ከኛ ilmaዋቃዮ ሁሉ ፍንድ ከኛ ወንጌል ኢላ ለሞት ባለና ከላኑ ሳተለስ ከሰጀቶ ነው ሁሉ ፍንድ ገለቱ ሰራሉ ፋርቅ ነከ ከበልስ ኤላ ባህቲ ጋቦ rahati gaman tarti bahaluva mulata tokkona liga bokka germale samuna marati galina mafura la namota bai ayyana kone ratro sudal kaba ey ayyana kala machau dal kabla ulfina kala gasis aha akasi ya muze sinjalada garu namni fula ko arge jiratu wani nandenya iyenlar garu ma ko sintana gachisa ya arga ko singol boba namni takka fula ko arge wan jiratu nandenya garu jade hol pai sintamulada arga ko singol boba yero arga ko saraburu dudda ko arge thai barana oji kerat isate ka sagudda tuwa kerat awanta tarki to jiratu ulfina wagayot kana boda walda sageza tulfina sala la jirat meyi amen ulfina waqayyo edame namarra mullatu tabarana ayyana waqa jalaqisi sabarana oh hallelujah hallelujah merikadu hallelujah dari namar dari sirra barena hallelujah ila tuma kala to ibiti to kodo fesa wala para merikadu hallelujah dari hallelujah Yesusitti maqaasatti wangeelatti qaalomtani charchi dhufuu sinirra jiru warri garuu xinqaana'u yihudiifis giriikiitiif gatiin narra jira deemeen lallabaa akka Phaawulos irrattan barana dhugaa waaqa sittima otoo 2018 hin darbin ji'a miilanaa keessa waaqayyo barcuma ulfinaa wayisiidha ilaa kootu iddoon keettoo kana siin jedha dirree salphinaa keessaa miila kee baasa barana Phaawulos bichaarratti namne Phexros bichaarratti namne barana namoota gaaddiduu isaanii qoricha ta'us keessaa taasa dakka kee qoricha ta'ame mee ulfinni waaqayyo naa mul'ata jedhame akka lallabde akka dubbatte gara siifaa ta'u siifaa ta'u siifaa ta'u siifaa ta'u siifaa ta'u rahadiga roba sakato rahadi baniama rahatu se prede bela wallana kelli pedu pite kenera wali du pite la rafula bakulimo biya la fa ke sajilatu rakina kama mo biya la fa kana bisali basigara da ya baede yeri chigera wante paradu makala tulfina ke tinamul shi ilo ilahi ketta yesu jara sinjada parana mandara jiratu tulfina wa sharigata jiratu tisharigata Allah tege tulfina tisharigata Kafa Maryam sagale Gabriel ranagesu wow waaqayyo bilana kenne terwa hayala kenne rait akkana mon ayata kadila bahadia akkana mon kabaja bidona kenne ayala kenne rait farfanna tigadist barana farfanna tajajillan akkol finni waqamulatu rahadibar sagale tokko nagaajira namoota akka Saamu'eel waaqayyo baranuma kana keessatti lafa ciisalitti galittaaso waaqayyo waltajjii kana keessaa kaasa shamarran gidduudhaa nama dibee kaasa waggaa kana keessaa biyyaaf kan ta'u dibee kaasa wayna ilaallata jettu duwwaan amee dubartiin keenya miidhaginni keenya kosmootiksii dibannee deemnu miti gurbaa
gammada. Ila nama ulfina biratti laganne biratti ulfina siila. Namoota ulfinni kootiin mul'atu as keessa jiru naan jedha. Namoota gana miila godhadhu as keessa jiru. Afaan godhadhu as keessa jiru. Ilaallata keenya tuamee jedhima. Ulfinni waaqa mul'anne taanaan fi moota inshaalla. Tuumay dhuguman sinitti kalee waan hin badneef jiraannee waaqa dhibuurra duunee lafa gabbifnee warqee nurra dhaabuu wayyeessatu gaariidha. Jiraattee namas waaqas ofii kees rakkisuuf maqaa Yesuusin amma carraasi jiraachuu si'aaf waggaa 2015 ta'u herreegi 70 meeqa si'aaf tokko gimmaasha hirriibaaf bitta guyyaa garuu hojiidhaaf bitta harka tolkaas otuu joortuu otoo hiituu barri sirratti hin dhumu ulfina isaa otoo laaltuu barri keeduma. Ulfina isaatti gammaduu barri keeduma. Amma lafarra jirtuutu ulfinni waaqaa sirraan dhibame. Imbeekuun namoota waaqayyo waltajjii kana ulfina kennuufitu jiru. Ila warri nama biratti uffatamaa turtan kana booda humna haaraa sinirra dhufa. Ayyaana haaraa sirra dhufa. Akka nama kophaa haasa'u akka nama qaanjaa tureessan kana booda dhiphini sammuu si keessaa fuudhee kophaa isaan deemtu maal taatee intinaan hin jedhan yoo kophaa soofteeyyuu ulfina haaraa harkaa deemta. Mishaala haasaa deemta.